Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya biyya alaaf biyya kee teessanii kan nu hordoftan nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu isiniin jecha amma sa'aatti oduuf odeeffannoo isiniif dhiyeessinu irra geenyee jira. Oduuf odeeffannoo keenya akkuma kaleessa dheengaddaa taateewwan gurguddaa akka biyyaatti jiran walitti qindeessuudhaan akka waliigalaatti isinii dhiyeessuudhaaf qophoofnee qabannee dhiyaannee jirra. Oduuf odeeffannoowwan kanneen yeroo kana qindeessuun isin waliin kan turru ani Taganyee Daaqaa akkasumas beenyaa shiiramuu gama kaameraatiin immoo seenaa lammiin waliin jira hanga xumuraatti nu faana tura. Hayyee been mee oduuf odeeffannoo keenya akkuma kaleessa dheengaddaa taateewwan gurguddoo akka addunyaattis ta'e akka biyya keessaatti ta'anii jiran irraati kan eegallu ta'a. Innis taateewwan odeeffannoo keenya har'aa jalqabarraa kan eegallu yeroo ta'u dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN Itoophiyaadhaa fi naannoo doolaara miliyoona 40 deeggarsa taasisee akka jirudha odeeffannoon ganama kana bahe kan agarsiisu. Dhaabbati mootummoota gamtoomaniitti itti gaafatamaan waajjira qindeessaa gargaarsaa yeroo hatattamaa Maartin Griffiths Itoophiyaatti gargaarsa namoomaa lubbuu oolchuuf namoota keessattuu egaa akkuma beekamu daangaa naannoo Itoophiyaa fi kaaba Itoophiyaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameen lammiilee hedduun deeggarsa namoomaa akka isaan barbaadaa jiranidha. Deeggarsa kanaaf kan oolu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii naannoo doolaara miliyoona 40 taasisee kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Akkuma amma kaasti tibbaa darbees egaa dhaabbanni kun deeggarsa garaagaraa taasisaa akka turetu ibsamaa ture. Egaa yeroo ammaa biyyattii keessatti rakkoowwan waraansaa wal qabatee mudateen lammiilee hedduun qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqa'anii yeroo ammaa darara hammaataa keessa rakkoo namoomaa gidiraaf hamaa keessa jiraachuu isaanii wal qabatee dhaabbanni kun egaa labsii yookaanis immoo beeksisa yeroo tattamaa baasen yeroo ammaa doolaara miliyoona 40 kan ta'u wiirtuu deebii yeroo tattamaa fi akkasumas fandii gargaarsa namoomaa irraa Itoophiyaaf ramadee jira. Egaa deeggarsi kunis kan taasifamu yeroo ammaa kanneen waraansi keessatti babal'ate akkasumas naannolee Affaar, Amaaraa fi Tigraay keessatti lammiilee qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqa'anii da'uu barbaadanii fi akkasumas deeggarsa nyaataa barbaadanii fi akkasumas bishaan qulqulluu barbaadaniif yeroo ammaa deeggarsi kun kan ramadamu ta'uusaa Itoophiyaatti qindeessaan deeggarsa yeroo hatattamaa keessumatti yookaan namoomaa kan ta'an Maartin Griffiths ibsa kana baasan keessatti eeraniitu jiru. Egaan akka ibsa isaanii kanaatti egaa yeroo ammaa kana darbees rakkoolee wal waraansan alattis Oromiyaa keessattis rakkoolee mudatan keessumatti hongee wal qabate naannoo Somaalee akkasumas immoo naannoo Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti sababa hongeetiin rakkoowwan mudataniif deeggarsi kun kan ramadame ta'us egaa qindeessaan kun kaasanii jiru jechuudha. Akkuma tikaaste hoogganaan kun yeroo darbe Itoophiyaa dhufanii daawwatanii haala Itoophiyaa keessa jiru ergi daawwatanii deebi'anii booddeedha gara deeggarsa kanaatti kan akka isaan galan kan isaan taasise. Deeggarsi kun egaa akkuma waliigalaatti naannoo kaabaa naannoo Amaaraa fi naannoo Affaar keessa qofaa otoo hin taane naannolee Oromiyaa keessattuu godinaalee gara Booranaa kana keessa gogiinsaan sababa balaa uumamaatiinis rakkoo keessa uummata jiran kanaa fi kan oolu akka ta'edha kan isaan kaasanii. Egaa as keessatti deeggarsi kuni maallaqni yoo ramade kuni naannolee Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti dhaabbileen gargaarsaa namoomaa dhiyeessan namooma rakkoo keessa jiran kana atattamaan qaqqabuu akka isaan qaban illee kan isaan kaasanii fandiiwwan kun egaa lammiilee sababa waraanaatiin rakkoo kana keessa jiran atattamaan ga'uu akka qabudha. Akka dhaabbileen gargaarsaa naannolee kanneen lamaanitti bobba'anii jiran illee akka kaasanii jiranidha. Kana irratti egaa dabaluudhaanis dhaabbileen miti mootummaa horsiisee bultoota naannoo sanaaf illee wanti kun qoodamuu fi akka qabudha kan isaan kaasanii. Fandiin kunis doolaarri miliyoona 25 kuni ifa kan godhan yeroo ta'u bara 2021 kana keessa fandii wiirtuu deebii yeroo atattamaarraa Itoophiyaatiif baasii kan isaan taasisanii naannoo doolaara miliyoona 65 akka ta'ee jirudha jechuudha akka gabaasa kanaatti kan isaan kaasanii jechuudha. Akkuma amma kaaste egaa yeroo ammaa deeggarsi ramadame kun egaa iddoowwan garaagaraatti rakkoolee mudataniif kan oolu ta'uusaatti bira darbee egaa yeroo ammaa egaa ibsa bahe keessattis wanti eeramee jiru akkasumas darbee naannoo Oromiyaa keessattis sababa walitti bu'insaatiin kanneen qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqa'an illee ni jiru. Garuu as keessatti wanti jedhames hin jiru. Kunis immoo yeroo ammaa namoonni kun rakkoo keessa jiraachuu dhabuu isaanii dhaabbanni kun waan beeku qabamoo hin qabu kan jedhu gaaffii namatti kaasa. Akka Oromiyaatti waan inni kaa'ee darbe keessatti yeroo ammaa balaa hongeetiin kan miidhamaniif duwwaa deeggarsi kun kan oolu ta'uusaati kan kaase. Kun immoo yeroo ammaa naannolee Wallaggaattis yoo fudhatte iddoowwan garaagaraattis yoo fudhatte sababa walitti bu'iinsa garaagaraatiin namoonni qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'anii rakkoo hammaataa keessa jiran illee akka jiranidha. Garuu ibsa kana keessatti wanti hubatamuu qabu yookaan immoo wanti kaa'amee jiru kanneen Oromiyaa keessatti deeggarsa taasifamuuf kanneen hongeetiin miidhaman qofa akka ta'etu kaasee jira. Kun immoo daataan naannoon Oromiyaa qabdu
yookaan immoo akka biyyaatti beekamu naannoo Oromiyaa keessatti sababa walitti bu'insaatiin rakkoon jiramoo hin jiru wanti jedhamu wanti xiinxalame jiramoo hin jiru wanti jedhus gaaffii namatti kaasa. Kanaaf ibsi kun yeroo bahu keessatti waa'een Oromiyaa sababa garaagaraatiin miidhaman maaliif hin kaane kan jedhus gaaffii akka kaasutti namatti agarsiisa jechuudha. Akkuma ati kaaste dhaabbanni kun irra caalaa xiyyeeffannoon isaa lola naannoo kaabaa kan giddu galeessa godhatee fakkaata. Qoodiinsa isaa keessatti illee naannoo sanarraati kan inni kaasee akkuma ati kaaste godinaalee Oromiyaa bakkeewwan adda addaa keessa dhimmoota haala nageenyaa waggoota 2-3 darban walitti fufiinsaan dhufeen hawaasni deeggarsa osoo argatanii kan barbaadan akka jiranii fi kallattiimaan immoo deeggarsa argachuuf fedhii kan qaban kan agarsiisan akka jiran haa jiraatu malee irra caalaan deeggarsi warri dhaabbata mootummoota gamtoomanirraa argame kuni naannoo Tigraayiif naannoo sanarra xiyyeeffatee Amaaraaf naannoo Affaariin itti dabaleeti kan jiru duraa boodisaallee keessattiyyuu naannoo Tigraayitti immoo gargaarsa namoomaa dhiyeessuudhaaf gara fuulduraatti illee naannoo doolaara miliyoona 350 kan na barbaachisudha kan inni kaase kun egaa maa inni dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka waliigalaatti Itoophiyaa keessa bakkeewwan rakkoon dhala namaa jiru buufataan fayyaatiin gama bishaan dhugaatiitiin kanneen nyaatanii bulanii wal qabatee sanarratti xiyyeeffatee osoo hin taane naannoo Tigraay irratti waan xiyyeeffatee deeggarsa namoomaa naannoo sana duwwaa akka rakkoon jirutti waan qeeqaa jiru wayii waan namatti agarsiisu fakkaata. Egaa biyya kana keessa lammiin jiru keessattuu amma godinaalee Oromiyaas ta'ee bakkeewwan hedduu keessa sababa walitti bu'insaatiin uummati deeggarsa barbaadan akka jiran yeroo adda addaa kaasneerra. Garuu dhimmootni deeggarsoonni alaa galan kun biyyoota Itoophiyaa guutuu keessa jiran giddu galeessa godhateera. Bakkeewwan rakkoon nageenyaatiin deeggarsa namoomaa barbaadan kana qoratamee adda bahee akkuma kan warra kaabaa kana deeggarsa argachuu qaban kanaaf haalli mijachuudhaaf wantooti hojjetaman jira wanti jedhu kun waan loogii gartokkee wayii waan namatti agarsiisu kan fakkaatudha jechuudha. Kun maalirraa madda yoo jettee keessumattuu iyyuu kanneen naannolee bulchan rakkoo naannoo isaanii dhoksu yookaanis immoo ifa baasurraa waan maddu fakkaata. Haa ta'uti garuu malee yeroo ammaa dhaabbanni kun walumaa gala rakkoo yookaan kiraayisisii yookaan biyya Itoophiyaa keessatti mudate kana deeggaruudhaaf gama deeggarsa namoomaatiin fayyaa lammiilee eeguudhaaf namni nyaatee akka bulu gochuudhaaf namni sababa dhibee adda addaatiin akka hin saaxilamne gochuudhaaf akkasumas balawwan adda addaatiif akka hin saaxilamneef da'oo akka eeggatan gochuudhaaf ammallee doolaara biiliyoona 1.3 akka isaa hanqatee jirullee kaasee jira. Egaa kanumaan odeeffannoo kan biraatti yoo ceene immoo gara biyya keessaatti yommuu ceenu yeroo ammaa naannoo Oromiyaa keessattis labsiin yeroo daangaa labsameetu jira. Egaa tibba darbe keessa akka biyyattiitti rakkoo nageenyaa kaaba Itoophiyaa irra jalqabee biyyattii keessatti babal'ataa dhufeen wal qabatee yeroo ammaa kana labsii yeroo muddamaa labsamee jira. Akkasumas naannoleen haala qabatamaa naannoo isaaniitiin hojiirra oolchuu irratti argamu. Egaa ibsi kaleessa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irra bahee akka mul'isutti immoo yeroo ammaa labsiin sochii daangaa namaa fi konkolaataalee adda bahee jira jechuudha. Akkuma tikaasti akka Itoophiyaatti Itoophiyaa guutuun yeroo ammaa labsii yeroo muddamaa keessadha kan isheen jirtu. Sanaan wal qabatee egaa naannoleen immoo haala qabatamaa naannoo isaanii keessa jiru sochii naannoo sana keessa jiruun wal qabatee yeroo ammaa isaanis labsii yeroo atattamaa labsaniiti kan isaan jiranii. Hoogganaa itti aanaan biiroo dhimmoota hoogganaa itti aanaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa kan ta'an obbo Gizaachoo Gabbisa BBCtti akka himanitti barbaachisummaan labsii yeroo atattamaa naannoo Oromiyaa keessatti geggeeffame kuni nageenya waaraa guutuu Oromiyaa keessatti buusuudhaa fi haala nageenyaa yeroo ammaa kana naannoo hunda keessa sochiin jiru kana tasgabbeessuudhaa fi akka naannoo Oromiyaattis akka labsiin kun labsamee jirudha. Innis fakkeenyaa fi ganama sa'a 11 walakkaati kaasee sochiin namaa akka eegalu hanga galgala sa'a 2tti jechuudha. Hanga galgala sa'a 3tti ganama sa'a 11 walakkaarraa eegalee hanga galgala sa'a 3tti namni socho'uu akka danda'u konkolaataan immoo galgala hanga sa'a 2tti qofa sochii taasisuu akka inni qabu labsii kana keessatti obbo Gizaachoon kaasanii BBCdhaaf mirkaneessanii jiru jechuudha. Akkuma amma kaasaa turte egaa ibsa kaleessa egaa biiroon dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa keessumatti UBBCf ibsa laatee keessatti sochiin daangaa kun kan kaa'ameef egaa yeroo adda addaatti sakatta'insi ni jiraata. Sakatta'insi kunis bifa sochiitiin ta'uu danda'a. Bifa daandilee irrattis ta'uu danda'a. Irra caalaan garuu irra guddeessi garuu akka geggeeffamus obbo Gizaachoon kaasanii jiru. Haa ta'uti garuu labsii kana keessa dhokatanii yookaanis immoo qaamolee seeras haa ta'u qaamolee kamis haa ta'u labsii kana keessa dawoo godhatanii mirga namaa kan sarban yookaanis immoo mirga namoomaa kan sarban itti gaafatamummaa akka qaban yookaanis immoo itti gaafatamuu akka qabanis ibsanii jiru. Haa ta'uti yeroo ammaa keessumattiyyuu labsiin kun kan barbaachiseef yeroo ammaa kana meeshaalee waraanaa dabalatee akkasumas qaala'insa jireenyaa dabalatee
qabatee wantoonni adda addaa lammiilee miidhan haala hin baratamneen deemaa waan jiraniif labsi yeroo muddamaa kun akka barbaachises kaasanii jiru. Haa ta'uti garuu kanneen daangaa labsi yeroo uumamaa keessa dahatanii mirga lammiilee miidhan immoo seeraan akka itti gaafatamanii fi gamanumaan akka irraa qusatanis kaasanii jiru jechuudha. Akkuma ati kaaste egaa lammiileen keessattuu naannoo Oromiyaa keessa hawaasni keenya hubatee yeroo malee deemee rakkoo biraaf akka hin saaxilamnee fi ammallee irra deebinee kan hubachiifnu sochiin namaa barii sa'a 11 walakkaa hanga galgala sa'a 3tti namni bilisummaadhaan socho'uu akka danda'u sana booddee garuu waan jiruuf itti gaafatamummaa isaa qaama komaandi poostii yookiin labsi yeroo muddamaa kanaan kan to'atamu waan ta'eef sana of eeggachuu akka qabudha. Abbootiin qabeenyaa konkolaataallee isaanillee akkasuma kana galgala sa'a 2 booddee sochii kamiinillee akka isaan dhaabanii kana keessatti hawaasi keenya illee of eegee yeroo kaa'ame kana keessatti seeraan kabajuudhaan socho'uu akka qabudha. As keessatti gaamma qaamni yeroo labsii yeroo atattamaa kana yeroo labsamu namoonni as keessatti daangaa kaa'ame kana keessatti atattamaan of eeganii achi keessa socho'uun dirqamadha. Gama biraatiin immoo qaamoleen labsii yeroo atattamaa kana hoogganan itti dhiyeenyaan hawaasatti dhiyaatanii jiranii wantoota seera malee jirra hawaasni keenya itti akka sanaan hin miidhamneefi hawaasa barsiisuun dirqama kan barbaachisu sana dahoo godhachuudhaan illee nageenya hawaasa amansiisaa akka ta'uuf namoonni egaa biyya kana keessatti kan baratame carraa argate namni hanga danda'ame haaloo wal ba'uudhaaf yeroon yaalu waan jiruufi mootummaan illee yookiin qaamni labsii yeroo atattamaa kana labsii kana hoogganu dhimma kanatti dhiyeenyaan kan hordofu ta'uusaallee asumaan dhaamuu barbaannaa jechuudha. Odeeffannoo qabnuun immoo ammoo gara baargamaatti ceenaa gama baargamaatti. Otoo gara gama baargamaatti ceen dhimma talaallii vaayirasiin kan wal qabatu odeeffannoo biyya keessaa tokkotu jira. Talaalliin vaayirasii koronaa Pfizer jedhamu namoota umuriin isaanii waggaa 12 isaa olii ta'ee fi laatamuuf sochiin eegalee akka jiru ministeerri eegumsa fayyaa baaseeti kan hin jiru. Ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaan duula talaallii vaayirasii koronaa sadarkaa biyyoolessaatti kaleessa laatamu eegalee akka jirudha. Fuula Tiwiitera isaanii irratti kan isaan barreessanii ministeerattiin ibsa isaaniitiin talaalliin Pfizer jedhamu Finfinneetti borra guyyaa har'aa kanarraa eegaleeti kan inni magaalota naannolee 65 ta'an keessatti guutatarraa eegalee akka laatamu sochiin taasifamee hojiin eegalamee akka jiru kan isaan kaasanii duulli talaalichaas Pfizer dabalatee talaallii gosa biroo 3 dhaabbilee fayyaa mootummaa hundattii fi giddugaloota talaallii hundatti kan laatamu ta'uusaadha kan isaan kaasanii jiranii. Haala qabatamaa biyyattiin lammiileen buqqaanii daannaa keessatti argamaniif illee dursi kan laatamu ta'uusaadha Dr. Liyaan kan isaan kaasanii. Yeroo ammaa kana talaalliin dooziin miliyoona 8 akka biyyaatti seenee biyya keessa akka jiru ta'uusaatii fi ta'uusaadha kan Dr. Liyaan kaasanii. Dhiyeenyatti talaalliin dooziin miliyoona 9.6 ta'u immoo gara biyyaatti galuuf akka jirudha ibsa isaanii kanaan kan isaan kaasanii. Egaa dhimmi talaallii COVID kun amma bifa haaraadhaan ho'ee waan eegale fakkaata. Namoota umuriin isaanii waggaa 12 oliif akka kennamu humni Itoophiyaa gara kanaan gahee akka jirudha. Hanga ammaatti namoonni naannoo miliyoona 3.7 ta'an talaallii fudhatanii kan jiran ta'uusaadha jechuudha kan isaan ibsa kana keessatti kaasan. Egaa duulli talaallii COVID-19 yeroo ammaa akka guutummaa biyyattiitti eegalame kan jiru akka ta'etu himamaa jira. Keessumattuu yuugaa Finfinneetti kan eegale ta'uusaadha odeeffannoo kan qabnu. Akka magaalaa Finfinneetti yoo fudhatte immoo yeroo ammaa namoota miliyoona 1 ol ta'aniif talaalliin kun akka kennamu karoorfatame yeroo ammaa hojiitti galame duulli gaggeeffamaatu jira. Akkuma amma kaasega duulli talaallii kunis yeroo ammaa bakkeewwan paarkiiwwan industirii yookaanis immoo dhaabbilee daldalaa gurguddoo manneen barnootaa dhuunfaa dhaabbilee barnootaa dhuunfaa fi iddoowwan garaagaraa uummati bal'inaan jiru manarrallee deemamee akka kennamu qajeelfama baheetu jira. Kanas hawaasni keenya seeraan akka itti fayyadamuu fi talaallii kanas akka fudhatu gamanumaan nutis waamicha keenya dhiyeessinaa jechuudha. Osoo waa'ee dhimma koronaa vaayirasii keessaan baheen talaalliin vaayirasii keessattuu dhaabbanni fayyaa addunyaa biyyoota hiyyeeyyiidhaaf talaalliin koronaa vaayirasii kennamuu miidiyaalee addunyaa gurguddaa irratti waadaa galama malee wantoota biyyoota hiyyeeyyii kanaaf kana barbaachisa jedhanii yeroo isaan laatan mul'atu. Wantoonni kun immoo loogiidha. Dhimma lubbuu namaa irratti immoo loogiin hin barbaachisu waan ta'eef yeroo jedhu yeroo adda addaa kaasaa turani. Keessattuu egaa parsantaa biyyoota hiyyeeyyii yookaan biyyoota qoricha kana oomishuu hin dandeenyee fi laatamu baay'ee gadi bu'aa waan ta'eef dhimmooti kun loogii kanarraa ta'uu qaba kan jedhu Dr. Tewodiroos Adaanoo hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaallee yeroo adda addaa kaasaa kan turan fakkaata. Amma gara biyyaatti seenee amma lammiileen Itoophiyaa umuriin isaanii waggaa 12 ol ta'ee
talaalli kana fudhachuu akka danda'anidha jechuudha odeeffannoon gama kanaan jiru. Odeeffannoo keenya kan biraatiin immoo gara baargamaatti ceena. Gama baargamaatti yeroo ceenu immoo egaa biyyoonni lama yeroo hundaa wal morkii keessa jiran amma yeroo jalqabaatiif karaa viidiyootiin waliin mari'achuuf akka jirantu gabaafamaa jira. Egaa dureewwan USA fi dureewwan Chaayinaa gaa yeroo jalqabaatiif karaa marii viidiyoo eegalaniitu jiru. Egaa pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping fi pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden egaa yeroo ammaatti kana viidiyoodhaan marii akka eegalanidha. Egaa mariin isaanii kun maal irratti akka xiyyeeffatutu kaa'amee jira. Egaa biyyoonni kun lamaan waggoota hedduudhaaf dhimma dinagdee, dhimma daldalaa akkasumas dhimma Taayiwaan irratti wal dhabdee geggeessaa akka turanidha. Yeroo ammaa garuu karaa nageenya waaraatti dhufuudhaaf keessumatti dhimmoota adda addaa irratti waliin hojjechuudhaaf yeroo ammaa waliin marii eegalanii jiru. Marii isaanii kanaanis egaa yeroo ammaa haala isaan itti eegalan harka wal fuudhinsa isaanii irraa eegalee karaa viidiyootiin harka walitti raasu yookaanis immoo kan sheeking handis kan jedhan sana wal qabatee yeroo ammaa haala ifaa ta'een yookaanis immoo haala gammachuu ta'een marii isaanii eegalanii jiru akka ibsii baasee jirutti. Akkuma ati kaaste biyyoonni kun lamaan biyyoota wal morkannaa dinagdeedhaan illee dhimmoota adda addaatiin illee kan gidduu isaanii ture walitti dhufeenyi gidduu isaanii ture haalaan hammaataa ture. Trump yeroo isaan turan otoo Joo Baayiden hin dhufin dhimmoota sanaan waan wal qabatu wal mufiin gidduu isaanii ture hammaataa ture. Trump illee gara dhumaatti yeroo ammaa dhibeen koronaa vaayirasii argame illee vaayirasii yookiin koronaa kun kan Chaayinaati jechuu isaan jedhan sun ajandaa miidiyaa addunyaallee ta'e akkasuma biyyoota lamaan gidduutti illee wal mufii haalaan hammaataa ture wantoonni inni taasisaa ture. Amma garuu jarreen kun lamaan gara waliin mari'achuutti yeroo dhufan haalli isaan ittiin mari'atan isa jalqabaa fi isa bu'a qabeessa seenaa kan qabu jechuudhaan kan isaan walii gaalatanii akka dhuunfaatti illee wal jajuudhaaf yookiin wantooti waliin mari'atan sun bu'a qabeessa biyyoota lamaaniif ta'uu mala kan jedhu kan isaan kaasanii jechuudha. Akkuma amma kaasne egaa marii isaanii kanaan egaa keessumatti iyyuu gabaasni BBC'n qabatee bahee akka mul'isutti wayita marii kana eegalanittis akka qoosaatti wanni isaan kaasan jira. Keessumatti iyyuu namoonni dureewwan kun lamaan bifa tasgabbiitiin yookaas immoo bifa miira gammachuutiin waliin mari'atu jedhanii yaadanii garuu haalli marii keenya gaarii ture yookaan haalli jalqabbii keenya gaarii ture kan jedhanis kaasaniitu jiru. Egaa dhimma maal irratti immoo walii galaa jiru wanti jedhamus keessumatti iyyuu gama pirezidaantii Chaayinaatiin wanti ka'ee dhimma jijjiirama qilleensaa fi akkasumas COVID-19 irratti tokkummaan ni hojjennaa walitti dhufeenyaan ni hojjennaa akkasumas immoo gama birmadummaa biyya isaanii yookaanis immoo fayyadamummaa biyya isaanii yookaanis immoo hawaasa isaanii jijjiiruudhaaf waliin ni hojjennaa. Kanaaf immoo dhimma biroo dhiisnee dhimma hawaasa keenya irratti xiyyeeffannaa waan jedhus kaasanii jiru. Egaa keessumatti iyyuu dhimma pirezidaantota Ameerikaa fi Chaayinaa irratti raawwachuuf odeeffannoon keenya akkatti fufetti kan jiru. Egaa yeroo ammaa biyyoonni kun lamaan walitti dhufeenyaan hojjechuuf waliin marii irratti argamu pirezidaantonni lamaan. Egaa keessumattuu haasa isaanii keessatti wanta kaasanii jireenyi mandaraa addunyaati. Kanaaf immoo dhimma biyya keenya irratti waliin hojjennaa kan jedhus kaasanii jiru. Anis wajjin hojjechuuf qophaa'eera kan jedhanis Joo Baayiden kaasanii jiru. Kanaaf anis wajjin hojjechuuf qophiidha walitti dhufnee haala biyya keenyaa haala waltumsuu irratti yookaan immoo haala waliin mari'achaa deemnu irratti qophii alaa. Kanaaf immoo atis immoo gama biyya keetii waan jiru sana walitti fidnee rakkoolee adda addaa sana hiikuudhaan jireenyi mandaraa addunyaa waan taateef gama kanaan hawaasa keenya fayyadamoo taasisa waan jedhu irratti waliigalaa akka deemanidha gabaasni ba'aa jiru jechuudha. Akkuma ati kaaste egaa waliin rakkoolee hedduu fuuldura dhaabbannaa dhimmoota faalama qilleensaa waan wal qabatanii fi dhimmoota koronaa vaayirasii wal qabatan kana waliin furuu dandeenya fuuldura dhaabbannee waliin walitti dhufeenya gaarii biyyoota lamaanii gidduutti uumna kan jedhudha kan isaan mari'atan BBC'n kan agarsiisu. Garuu lammiileen Chaayinaa dhimmootni hoogganaan biyya isheetii warra Ameerikaa kana wajjin mari'achuun ishee kun hagam bu'a qabeessa taasisa kan jedhu namoonni qeeqa kaasan ejjennoo uummata Chaayinaa mitillee kan jedhan sana akka kaasuuti waan of keessaa kan qabatee jiru. Egaa waan hundaafiyyuu dhumarratti bu'aan isaanii yookiin yoo walitti dhufan biyya isaanii lamaaniif bu'aa akkamii buusu addunyaaf illee fakkeenya akkamii ta'uu malu yoo deemanii garuu dudduuba isaanii dhoksaa biraatu jira kan jedhu yoo ta'e qeeqni amma ka'e kun dhugummaan isaa kan mirkanaa'u ta'a jechuudha. Egaa odeeffannoo keenya birootiin immoo yeroo ammaas dhimmuma Ameerikaatiin wal qabatutti kan ceenu ta'a. Dhimmi Ameerikaa yeroo ammaa akka addunyaa kanaatti dhimmoota hedduu biyyoota hedduu wajjin wal qabata. Keessumattuu yeroo ammaa Raashiyaa wajjinis wal mufiitti kan seenanidha. Dhimmi isaan wal mufachiises yaaliin misaayilaa Raashiyaan taasiste keessumatti iyyuu buufata astiroonoomii hawaa idil addunyaa irratti miidhaa qaqqabsiisee jira. Raashiyaan yeroo ammaa kana yaaliin misaayilaa isheen goote keessumatti iyyuu kan ishees dabalate
dabalatee keessumatti buufata hawaa kan ishees dabalatee saatalaayitii hedduu irratti miidhaa qaqqabsiisee jira. Kanaan wal qabatee sigaa Ameerikaan kun balaa hamaadha keessumatti maalla dhibdeedhaan dhimma itti gaafatamummaa dhabuudha kun rakkoo qaqqabsiisee jechuudhaan gara Raashiyaa komattee jirti jechuudha. Akkuma xiqqaafte egaa Ameerikaan biyyoota dureeyyii addunyaa kanaa keessa jiran keessaa tokkoof ishee jalqabaa haa taatu malee biyyoota baay'ee wajjin dhimmoota adda addaa irratti walitti bu'aa kan isheen turteef kan isheen jirtudha ammallee dhimmi misaayilaa kun gidduu isaaniitti ammas wal falmii kaasee akka jiru haleellaan Raashiyaan raawwatte saatalaayitii Raashiyaa kan mataa isheellee kan rukute yoo ta'u hojjettoonni ICC caccaban isaan jala akka of eeggatanillee qeeqameeti kan inni jiru jechuudha. Buufatichi yeroo ammaa miseensota torba kan qabu yeroo ta'u lammiilee Ameerikaa 4 Jarman tokkoo fi lammiilee Raashiyaa 2dha jechuudha rakkoo kanaaf kan saaxilamanii dhimmoonni kun immoo Ameerikaa fi Raashiyaa gidduutti ammallee wantoota gidduu isaanii jiru waan hammeessuuf deemu kan fakkaata jechuudha. Akkuma amma kaasti egaa yaali misaayilaa Chaayinaan ifama yaali misaayilaa Raashiyaa raawwatte kuni keessumatti iyyuu buufata hawaa miidhuu isaatiin yeroo ammaa astiroonoomonni buufata hawaa kana keessa jiran da'oo akka barbaadaa jirantu qeeqamaa jira. Egaa akka dhaabbileen adda addaa kaasanitti egaa yeroo ammaa bulchaa naasaa kan ta'anillee Bileen Neelsaan illee waraanni wanni raawwatte kun wanna gaddisiisaadha. Wanni godhamuu hin qabnedha. Kanaaf Raashiyaan maalla dhibdeedha wanta raawwatte waan ta'eef itti gaafatamummaa fudhachuu qabdi waan jedhanis qeeqanii jiru. Haa ta'uti garuu sanas ta'u kanas ta'u gaa misaayila akkasii lafarraatti gara achitti yaaluun kan hin gorfamnee fi dhorkaa akka ta'ettis kaa'atu jira. Haa ta'uti garuu Raashiyaan gama isheetiin ammallee deebii akka laattuuf Ameerikaan gaafattullee Raashiyaan ammoo naatti callistee waan jirtuufidha. Yakka raawwate kun immoo dabartees yakka yookaan immoo yaalii misaayila Raashiyaan raawwatte kun yuukenis dhimma ishee kanaan qeeqxee jirti yuukenis immoo dhimmi Raashiyaan raawwatte kun nageenya eegumsaa fi egeree hawaaf illee rakkoo guddaa akka ta'etti kaastee jirti. Kanaaf wanta akkasii deebi'uu akka hin qabnee fi kanaaf immoo ammas isheenis gama isheetiin Raashiyaan deebii akka laattu gaafattee jirti jechuudha. Akkuma xiqqaasti ammallee Ameerikaan Raashiyaa irraa kan isheen eegaa jirtu dhimmooti kun guutummaa guutuutti maaliif akka yaaluun barbaachisee furmaata yookiin deebii laachuu akka isheen qabdudha. Raashiyaan immoo waan beekaa rafte wayii waan fakkaatu fakkaata. UKnis dhimma kana qeeqaati kan isheen jirtu. Egaa BBC'n yaada kan jarreen kana sadanii walitti qabee dhumisa maal ta'a kan jedhu kun ammallee ajandaa miidiyaalee addunyaa ta'e miidiyaaleen dhimmi Raashiyaan deebii laatti immoo hin dhiifti. Ameerikaan immoo gaaffii kanatti fuftee gaafatti immoo akkam ta'a wanti jedhu kun egaa nullee itti dhiyeenyaan hordofnee daawwattoota keenya biraan kan geenyu ta'a jechuudha. Nullee sababa yeroon nu daangessaa jiruu fi odeeffannoo keenya kana caalaa itti fufuu waan hin dandeenyee fi asuma irratti osoo goolabne gaarii natti fakkaata. Tole egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduuf odeeffannoo sa'aatii kanaaf qabannee isin dhiyaannee kan hangammaa ture oduuf odeeffannicha isin biraan ga'uudhaan kan isin waliin turre ani Beenyaa Shiramuu akkasumas Taganyee Daaqas na faana ture gama ogummaa kaameraatiin immoo Seenaa Lammii nu faana ture qophiileen FIB TV afaan kanneen biroon itti fufuuti yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jenna.